Tole, kam jirtu harka fuunee nagaa keessanii baga nagaa taatanii akkuma yeroo darbee nagaa dhaammannee waadaa walii seennee gargar baanee har'a mata duree ka'umsa qorannoo barreessuu yookiin writing statement of problem kan jedhu akkasumallee kaayyoo gooroo, kaayyoo gooree akkasumallee gaaffii qorannoo barreessuu kan jedhu gabaabinaan waliin ilaalla jechuudha. Kanaaf amma xumuraatti na faana ta'a. Warroonni miseensa haaraa taatan baga nagaan dhuftan akkasumas miseensa haaraatti dabala. Gaaffii namoonni baay'een gaaffii gaafachaa jirtanii gaaffii gaafachuun egaa isa beekan isin gaafatu, isa hin beekne isin gaafatu, akka namni biraa hubatuufis illee ni gaafatu waan ta'eef jechuudha. Akkasumallee yaada keessan naa qoodaa. Jalqaba irratti mata duree keenya duraatiin ka'umsa qorannoo akkamittiin akka qopheessinu waliin ilaalla. Na faana bu'aa. Tole egaa ka'umsa qorannoo yookiin statement of the problem kan jennu kuni qorannoo keenyaaf isa handhuura yookiin onnee qorannoo keenyaaf jechuu dandeenya. Sababiin isaa jalqabumayyuu qorannoo kana kan geggeessinuuf hanqinni wayii sababa jiruuf yookiin immoo wanti nu kakaase waan jiruuf waan ta'eef ka'umsa qorannoo keenyaa sirriitti ibsuu qabna jechuudha. Jalqaba irratti ka'umsa qorannoo akkamiin yookiin immoo hanqina qorannoo akkamittiin adda baasuu dandeenya kan jedhu gabaabsinee waliin ilaalla. Egaa maddoonni rakkoo qorannoo inni jalqabaa namoota jechuudha. Namoota gaafa jennu hawaasni keessatti dhalanne yookiin namoonni rakkoo qorannoof sababa ta'uu danda'u yookiin immoo rakkoon akka jiru dubbachuu danda'u jechuudha. Kanaaf afaan isaaniirraa fuunee rakkoo sanarratti qorannoo geggeessuu dandeenya jechuudha. Inni biraan sagantaadha. Sagantaadha gaafa jennu fakkeenyaaf barattoonni muummeewwan adda addaa irratti bobba'anii baratu. Fakkeenyaaf namni gaazexeessummaa baratu. Gaazexeessummaa irratti koorsiiwwan hedduu fudhateera. Kanaaf koorsiiwwan irratti hojjechuu barbaadu barnoota isaanii wal qabsiisanii qoratu jechuudha. Akkuma kana namni gadaadhaan eebbifamu afaan oromoon kan eebbifamu akkasuma muummeewwan biraa wantoota yookiin rakkoowwan koorsiiwwan barataa turan keessatti mudatan irratti hundaa'uudhaan rakkoo adda baasanii qorannoo geggeessuu danda'u jechuudha. Inni biraan rakkoodhuma mataasaa hanqina qorannoo ta'uu danda'a jechuudha. Rakkoon akka irratti qoratamu fakkeenyaaf miidiyaalee adda addaa irraa ta'uu danda'a. Walga'iiwwan adda addaa irratti bakkeewwan balaan adda addaa uumame irratti hundaa'uudhaan hanqina qorannoo yookiin immoo ka'umsa qorannoo keenyaa ta'uu danda'a jechuudha. Inni biraan dubbisuudhaan ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf qorannoowwan adda addaa ni dubbisna yoo ta'e, kitaabota adda addaa ni dubbisna, barruulee adda addaa ni dubbisna yoo ta'e rakkoo arguu dandeenya jechuudha. Kanaaf rakkoo kana gaafa arginu ka'umsa nuuf ta'uu danda'a jechuudha. Inni biraan yeroon illee ka'umsa qorannoo ta'uu danda'a. Qorannoo tokko geggeessuu kan dandeenyu qorannoon tokko qoratamee yeroon isaa tureera yoo ta'e irra deebinee qorachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf imaammata barnootaa amma yoo fudhanne duraan maal ture waggaa 10 fooyya'aa inni kun yeroo irratti hundaa'eeti waan ta'eef qorannoon geggeeffamee jechuudha. Kan imaammati jijjiiramu seera adda addaa kan bahu yeroo irratti hundaa'eeti jechuudha. Akkasuma qorannoowwan haala yeroo wal qabatan fakkeenyaaf muummee ji'oogiraafii irra kan jiran yoo fudhattan waa'ee
jijjiirama qilleensaa irratti jijjiiramni qilleensaa haala adda addaan jijjiiramuu danda'a waan ta'eef yeroon isaa daangaa miti waan ta'eef irra deebi'anii qorachuun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf yeroonis isa biraati. Kan biraan malleen qorannooti. Malleen qorannooti gaafa jennu namoonni tokko tokko fakkeenyaaf qorannoo gosa hedduutu jira jennee keessumatti iyyuu ragaa irratti hundaa'uudhaan qorannoo bakka 2 yookiin 3tti qoonnaa qorannoo akkamtaa, hagamtaa yookiin mala makaa kwaaliteetiif, kwaantiteetiif miiksir kan jennu sana egaa namni qorannoo tokko malleen akkamtaati yookiin kwaaliteetiifiidhaan hojjetee namni biraa immoo qorannoo sana kwaantiteetiifiidhaan hojjechuu danda'a jechuudha. Kanaaf malleen qorannoo irratti hundoofnee illee hojjechuu dandeenya jechuudha. Maaliif malleen qorannoo irratti dhiibbaa uumuu danda'u waan ta'eef hanqina jiru adda baasuun ni danda'ama jechuudha gabaabumatti. Egaa mala ittiin hanqina qorannoo yookiin ka'umsa qorannoo adda baasnu kana yoo jenne akkamiin immoo ka'umsa qorannoo keenya barreessina kan jedhu ilaalla. Jalqaba irratti ka'umsa qorannoo akkaataa nuti itti barreessinu dursinee mata duree keenya eerra. Itti aansinee qorannoowwan mata duree keenya sanaa wajjin wal fakkaatan eerra jechuudha. Sana booda tokkummaa qorannoo keenyaa fi kan qorattoota sanaa sirriitti ibsuu qabna. Tokkummaan isaanii kana jennee eerra. Itti aansinee immoo garaagarummaa immoo eeraa deemna. Garaagarummaa qorannoo keenyaa fi qorannoo qorattootaa eerra jechuudha. Itti aansinee sadaffaa irratti maal goona? Qorannoo keenya sanaan hanqina yookiin garaagarummaa isaanirraa argame sana akkamiin furuu akka dandeenyu rakkoo isaan hanqisan yookiin hanqina isaan qaban akkamiin akka duuchuu deemnu kaa'uu qabna jechuudha. Kanaaf ka'umsi qorannoo kana sadan of keessatti hammachuu qaba jechuudha. Akkasuma bu'aa qorannoon suni dhiibbaa inni uumullee kaa'uu qabna jechuudha. Kun immoo dubbistoota qorannoo keenyaa akka inni sirriitti haalaan hawwatu illee ni taasisa. Argannoo qorannoo keenyaa irrattis dhiibbaa ni uumaa jechuudha. Muuxannoo sabaa